Oolmaa sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha kan guyyaan har'aa ittiin oolee yookiin immoo ittiin jiru jechuudha. Waliin ilaallaa. Isaanis biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraamii fi akkasuma Kuweet diinaarii fi Bahriin diinaar akkasuma Joordaan diinaarii fi Swiss firankii kanneen akka yuuroo dabalataan illee kanneen akka Egyptian poundii fi Qatar riyaal, Indian rupii, Israa'el shiqilii fi Yemen riyaal biyyoota kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Akkuma baratamee fi akkuma beekamu immoo karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankii kanani isiniif fidee dhufu jechuudha. Egaa baankolee hedduu jiran keessaa immoo baankii 27 ol jiran keessaati kanan isiniif fidu Nigdi baankii yookiin immoo Commercial Bank of Ethiopia akkasuma baankii daldala Itoophiyaa kan jennudha jechuudha. Hundumti isaatu gatiilee adda addaa qaba garuu irra caalaatti namoonni alatti fayyadamanii namoota kontiraata keessa jiraniifuu keessaafuu jechuudha. Namoonni dirqama baankii deeman commercial baankii yookiin yuuniyeeniitti kan isaan irra caalaa yuuniyeenii fayyadamu waan ta'eef kan isa irra ijoo godhee isiniif fidu jechuudha. So kanaafiyyuu nagaan dagannee nagaan koommoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya namoonni immoo mana koof yookiin chaanaala koo kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii godhaa. Hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa viidiyoo koo yoo jaallattaniif yoo isinitti tole isin fayyadee jiraate immoo laayikii tuqaa darbaa namni kamillee laayikituun tuqiin viidiyoo hin dhaggeeffatiina isiniin jedha. Laayikiin keessan anaan na fayyada hamilee naa ta'a viidiyoon illee akka inni buush ta'u yookiin immoo viyuu dabalatu taasisa jechuudha. So gara sagantaa keenyaatti yoo gallu yuuroo irraan sinii ka'a jechuudha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 220.91 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 180.37 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 253.77 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.55 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 240.12 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan Swiss frankiin tokko 191.85 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 187.80 oolee jira jechuudha. Akkasuma egaa warreen Joordaan irraa doolaara fudhattanii fi akkasuma immoo Beeruut keessaa walumaa galatti tootaal kan isin fudhattan doolaaruma jechuudha. Beeruutii jedhee yookiin immoo Joordaan jedhee bakka biraatti barreessuu koorra Ameerikaa doolaar jedhee bakka tokkotti doolaara wal fakkaataa gatii wal fakkaataa waan qabaniif Ameerikaa doolaar irraa dhaggeeffattu jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136.64 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.59 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 106.6 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.51 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 22.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 488.10 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu sharafaan Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 608.65 oolee jira jechuudha. Akkasuma
karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 497 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.10 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.68 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.3 oolee jira jechuudha. Akkasuma egaa warri Saudii jirtan baay'ee keessan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kanan dubbadhu namoonni maallaqa keessan baay'ee ta'e gatii qaalii yookiin immoo gatii wuddiidhaan ergattu jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf hanga 3,000 olitti kan qabdan jechuudha. 4-5 kan qabdanii 22 jira jechuudha. Akkasuma namoonni immoo maallaqni keessan xiqqishuu taate hanga 1,500 warreen kana qabdan immoo 22 adiidhaan jira jechuudha. Kana jechuun tokko isaatu 22 yookiin immoo akkasuma 22 adii otoo hin taane maallaqa qabdan sana fakkeenyaaf 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 22 jettu riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa gara 46tti jijjiirama jechuudha. Namoonni maallaqni keessan xiqqoo ta'e immoo fakkeenyaaf 500 yoo qabaattan 500 baay'isuu 1,000 hiruu 22.50 yookiin immoo 22.50dhaan yoo baay'istan birrii Itoophiyaatti riyaalli Saudii tokkoonsaa birrii Itoophiyaa 45tti ol isin sharafama jechuudha. Garuu mashwaara yookiin immoo taaskii immoo keessaa 50 baaftanii herreguu qabdu jechuudha. Isan booda gaafa daldalatti kennitan maallaqa keessan herrega akka kanaa yeroo isaan isinitti himan sumunii tokko isin daguu yookiin immoo isin haaluu hin danda'an jechuudha. Mashwaara keessan immoo qobaatti keessaa yeroo baafattanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40.80 tokkoon oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaarridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 264.71 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 497.84 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.40 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.14 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Namoonni isinitti tole viidiyoo kun laayikii godha. Obboleewwan keessaniif immoo sheer godha irraa baratan isiniin jechuun jaaladha. Turtii biraa yookiin immoo sagantaa biraan hanga walitti deemnutti nagaan tura.